sinjir. Maal rakkoo qaba? Rakkoo akka qabuuf akka hin qabne ana moo situ beeka. Waan hundumaa akka tuqu si eeyyamameera. Garuu kana tuquun si hin eeyyamamne. Warri mo'an yoomiyyuu hin dadhaban. Warri dadhaban immoo yoomiyyuu hin mo'an. Right. Waan tokko injifachuudhaaf jalqabnee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Waan tokko qofaan sitti. Maalidhaan? Abbaan kee. Abbaan koo maal? Abbaan kee. Abbaan koo maal ayu? Abbaan kee obboleessa koo ture. Nambade akkamitti bareeddi. Ijoollee isheetti makka bareeddi. Eessaa fiddeet? Kalaanii ibsaa boruu galachaa. Gadoo qabate jechuudha adaadha. Sirriitti. Takkaa ciniinnaan gad nama dhiisu. Amma irratti sirrii ta'uu ni malta. Garuu har'a baay'ee dogoggorteetta. Sirrumatti nyaaraan guddise. Kutattuutu kutannoodhaan isa guddise. Ishee abjuusitti taatee yaada kee hunda hiitisan barbaadee fuudhiitii ilma dhalfadhu. Fireechuun kanuma. Galaane! Maal hojjechaa oolte moona? Mama. Anis ilmaan malee harka dubartiitti guddate tokko. Ardi Afrikaa keessaa bahee hojii isa ajaa'iba ta'een yeroo beekamu arguuf hawwiin koo kan mana hin jedhamnedha. Narraa deemi guddaa. Narraa deemi siin jedhu. Maaltu yermee? Guddaa mana koo mana haraamuu gootaati. Obboleettii tee galaanee ibsaa boruu. Guddaa. Namni kam yoo irra deddeebi'ee waan hin milkoofneef qaba. Punye! Bon! Shana vida! Defina! Abnasi! Nabi! Ayo! Abnasi bina betik. Tasgabbaa maannoo nama kan hundumayyuu. Ati akkas taata taanaan ammoo akkamittiin dhiphatee nama kan hundumaa. Kan amma kana dhiphata taanaan booda jabaachuu qaba. Oyo, amigo. Oyo. Amigo. Mucaa qobaatti beellamanii dubbisuun maaliif barbaachisa? Mucaan kee bar silaa'u mucaan kee mucaa kooti. Mucaan koo mucaa kee miti siin jechaan jiran. Eeyyama kootiin ala garuu qobaatti maaliif dubbisuun barbaachise? Jireenya kaalkuleeshinii mucaan barsiisee. Isaatti natti himtu. Kan keetti beekadhu. Lammata garuu eeyyama kootiin ala mucaa koo dubbisuuf mirga hin qabdu. Namoonni si eegaa jiran sun warra mukukkulaa waadamaa jiran ta'uu malu. Akkamittiin ati waa'ee qaanqee sirra jiruu yaadda sa'aatii kanatti? Harkaan gafaa akka dhadhaa laafaa jedhan kanaafuu rukutamiif. Eeboof eeboon namaan iltu jaanya kottu.
Eegoof eeboon namaa Manchur. Harkaan gafaa akka dhadhaalaafaa jedhan kanaafuu rukutamiif. Eegoof eeboon namaa dhuftu jala kottu. Eegoof eeboon namaa Manchur. Ajandaa kan asuma rattaadha.